Addunyaa ranaanaye wangeela lallabu mootummaa Waaqayyoo kan itti argamu ani deebi'eera karaa kaleessarra ifamaan argadhe Yesuus gooftarra. Warre aayuudota bollanuuf qotanii jiraachoo kees gooftaa isaan kan jeebbanii qaraaniyoo irrattis kaseeffanneessanii humna kee arganii kan ittiin isanii. Galatoomi gooftaa abdii jireenya koo Waaqayyoon qulqulluu fayyisaa lubbuu koo ati na deebifatte karaa kee gooftaa badii koo ni ilaale hundumaa ni beekta. Akka har'a miti maqaan koo kaleessa Saa'ol jechuun hafee Phaawulos ta'eera. Ani seefan beekamaa hundoo nagaa'eera. Jecha kee barsiisuuf kotadhee ka'eera. Wanjoo biyya lafaa kanarraa deebiste jireenya kootiifis kunoo na eebbiste kunoo na cimsite akkaan hin kufne seexanicha site gara bu'aa kan dhufne addunyaa ranaanaye wangeela lallabu mootummaa Waaqayyoo kan itti argamu ani deebi'eera karaa kaleessarra ifamaan argadhe Yesuus gooftarra.